Wanta nama isinitti dubbadhu kana gadhumaatti caqasun yookaan viidiyoo kana keessatti argitan ofitti amanummaadhaan gotanii rifeensi keessan dherachuu kan jijjiirama fiduu dide hinumaayyuu yeroo yerootti isinirraa dhumaa buqqaa ciccitaa isinirraa luqqaa akkan taane ta'a kan jirudha yoo ta'e jalqaba viidiyoo kana haga xumuraatti daawwachuun ilaaluun dirqama keessanii erga daawwattanii xumurtanii kana gotanii rifeensi keessan homaa jijjiirama fiduu didee hin qullaa duwwaa sinjalaatii hafaa jira yoo ta'e isin warra akkasii daftanii atattamaan gara ogessa fayyaa yookaan mana yaalaa deemtanii keessan marammarsiisuun dirqama keessanii. Sababni isaa rifeensa keenya kan miidhama yookaan rakkina dhukkuba keessa keenyatti qabnus duubatti ba'ee rifeensa namarraa luqqisuu fi fuula namaarratti wanta hin taane fiduu waan danda'uuf viidiyoo kana laayik gochuun akka eegaltanii nagaa koo isin irraanfannee nageenya koo kan jaalala kabajaa bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jecha. Har'as viidiyoo bareedduu noormaalii namni kamiyyuu mana keessatti qaba jedhee itti amanu irratti kan xiyyeeffate isinii qabee dhufee jira. Turtii keessa naga xumuraatti na wajjin gocha. Akkasumas immoo yaada qabdan koomentii irratti naa balleessuudhaan wanta itti fayyadamtanii isin fayyade kunillee si fayyada. Obboleettii keenyatti fayyadame jaalala obbolummaa qajeelummaan keessan jiru gorsi keessan yaadni keessan waan na barbaachisuu fi kan immoo dogoggortee jirta. Bakka kanatti sirreessuun dirqama keetii yoonaan jettanii anis ajajamtuu balballi koo banaa isiniin jechuufi gara viidiyoo kanarratti yeroon deebi'u akkuma argaa jirtan har'a kana waan biraa qabadheetiin dhufne noormaalii namni kamiyyuu dhiiras ta'e dubartii qibaatii yookaan dibata rifeensaaf ta'u mana keessaa kan dhaben jiru dirqama kan na fakkaatu yookaan dibatanitti fayyadamu mana keessaa qabaadha jechuu koo miti. Isin gosa biraa fayyadamuu dandeessu anillee akkasii akkuma sirriitti argaa jirtanii. Wantoota rifeensaaf ta'an fakkeenyaaf avokaadoon rifeensaaf gaariidha, aloveeraa, oliiveeraa, akkasuma talbaa minaamin wantoota garagaraatu jiraatanii keessattuu ijoolleen mana madaamii keessa jirtan waan kana argachuu hin dandeenyu jettanii nama asaasistanii gaaffii yeroo gaafattanii kana bitachuu hin danda'u. Madaamiin koo qibaatiyyuu naan bittuu kana argachuu miti rifeensi koo narraa dhumee jira jettan dhugaa rabbii ana baay'ee tokko garaa na nyaattu baay'ee na marartu baay'ee na gaddisiistu. Isa rakkateetu rakkoo namaa beekaa jechuudha. Kanaaf kuna gochuun dirqama miti. Danda'ame taanaan waan sanatti yoo fayyadamtanii rifeensi keessan daran akka bareeduu fi rifeensi keessan saffisaan akka dheeratuuf gargaara. Wantichi ni fayyada jechuudha. Garuu sana gochuu hin dandeessan taanaan sana bitachuu hin dandeessan taanaan murteessaan haala keessa jiranii bakka jiranidha waan ta'eef sun dirqamaa miti jechuudha. Yoo danda'ame itti fayyadamu yoo hin danda'amu ta'e immoo wanta mana keessan keessaa qabdan itti fayyadamtanii akkamittiin akka rifeensa keessan seeraan qassi jettanii akka hanqaaquutti qabattanii kunuunsitanii rifeensa keessan guddifachuu wal'aannachuu bakka barbaadanitti argachuu fi konfiidensii qabattanii itti gammaddanii zanaa fata jettanii jiraattan irratti kan xiyyeeffatu jechuudha. Viidiyoon har'a akkuma isin argaa jirtanii dibata yookaan qibaatii hin barbaanne har'a garuu isiniif akka ifa ta'u yookaan akka isiniif galuufini dibata fidee dhufe akkuma asirratti argaa jirtan yeroo rifeensa keessan filtan qas jettanii filuu qabdu. Qas jettanii jechuudha. Suuta jettanii yeroo itti kennitanii halkan irrifa keessan irraa maaf hin kutin. Akkuma asirratti argaa jirtanii ergaa akkasitti suuta jettanii filtanii booddee dibata mana keessan keessa jiru noormaalii dibata qabdan waan qabdan qibaatii qabdan tittiinidha jechuudha kan isin kana gootan. Kana goonee rifeensi keenya bakkuma sana jira baraanis waggaanis kan jettan yoo ta'e tokkoffaa akkuma jalqabarratti isiniin jedhe miidhama keessa keessanii tu rifeensa keessan irratti miidhaa fidaa jira ta'uu danda'a. Lammaffaa akkaataa qabannaa keessanii hin jarjartu yoo ta'e seeraan hin kunuunsitan, seeraan hin filtan, seeraan hin miiccanii, yeroo itti hiiktanii, yeroo itti maaliin gootanii yoo ta'e inni kun dogoggora kan keessanii jechuudha. Namni jarjaru sirrii miti. Kanaaf taragaa aggaatanii akkuma sirrii argaa jirtanii kunoo baaziliinii fi qibaatii fasaashii yookaan qullubbii adiirraa hojjetame isin kan biraa qabaachuu dandeessu. Garuu akkamitti akka gootanii rifeensa keessanitti dibdan jechuudha kan inni isinitti agarsiisaa jiru. Rifeensa ofirratti hojjetachuunis akkuma yeroo baay'ee dubbadhu viidiyoo koo kana duraa keessatti viidiyoo kanatti aanee jiru gadi buutanii ilaaluu dandeessu. Achi keessa wanti isin fayyadan hedduu isaaniitu jira jechuudha. Kanaaf isin bira kan biraan jira na bira immoo kan biraa jira. Dirqama dibatanii itti fayyadamaa jechuu koo miti. Warri kanumatti itti fayyadamte kanatti fayyadamuu barbaanna jettan immoo kunoo asirratti isinii ifaa jira jechuudha. Vaaziliin illee baay'ee gaariidha. Vaaziliiniin rifeensa addarraa dhume keessattuu nyaara bareechuun illee fuula keenya illee bareechuun beebii heerii fuulduraa adda gubbaa
jalqabaarratti biqilchuu bareechuun kan beekamu vaaziliinii waggoota dheeraaf kan inni itti fayyadamee jechuudha. Itti nama sin yoo sinii itti fayyadamuu dandeessu, siniif hin taane immoo dhiisuu dandeessu. Kun dirqama hin qabu. Barichi bara dimokiraasiiti waan ta'eef waan beeknurraa wal gorsina waliif sheerraa kan ta'etti kan itti ta'ee fi itti fayyadama kan hin taanee fi dhiisee bira darbuu danda'a jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii ofirratti kan hojjetadhu. Rifeensa gosinillee ofirratti hojjetachuu bara. Wanti hin baratamne hin jiru guys. Wanti hin jijjiiramne hin jiru. Namoonni tokko waan tokko gamatti ilaaltanii sodaattu yaaluun waan gaariidha. Gaarummaatti bahuuf immoo kufanii ka'uu chaalenjii hedduu keessa darbuun dirqama. Rifeensi koo akka kanaan turre chaalenjii hedduu keessa darbeen kanan asiin gahee jechuudha. Yeroo meeqatti torbee meeqatti akkasii ta'e ji'a meeqatti akkasii ta'e waggaa meeqatti jettanii warri gaafattan inni kun isiin finnaadha. Sanafi jechuudha namni akkasii. Kanaafuu kun akkuma isin argaa jirtanii rifeensa keessa yeroo hojjetattan lallaaffistanii utoo ofirratti hojjettanii jabeessuu dhiistanii yeroo jabaatu ni buqqa. Yeroo firamullee ni buqqa, yeroo hiikamullee ni buqqa, yeroo hojjetattanillee ni buqqa waan ta'eef inni sun immoo miidhaa deema, ciccitaa deema, caccabaa deema. Rifeensa qaqalli isaanii ofirra hojjetachuunis baay'ee tokko rifeensa keenya miidha nurraa kukkutaa jechuudha. Fufurdistanii ofii keessan ofirratti lallaaffisuudhaan haala kanaan hojjetachuu ni dandeessu. Waan harka keessan keessa jiru itti fayyadamuu wallaaltanii yeroo keessan itti fayyadamuu wallaaltanii rifeensa keessan qabachuu wallaaltanii warra akkasumaan deemtanii nama jala deemtanii ni sobdaa. Kennaa waaqaati. Of course kennaa waaqaati. Garuu kennaa waaqayyo namaaf kenne akkaataa qabannaa wallaalanii booda gowwoomuu shawwadamuuni amma gowwummaa irratti gowwummaa jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kun kana fakkaata. Akka kanatti lallaaffistanii ofirratti hojjetachuu ni danda'ama jechuudha. Xiyyoos akka kanaa vaaziliiniitiin massaajii gootanii kashshidhee jajjabaatu sana lallaaffisuun akka salphaatti mana keessan keessatti waan gochuu dandeessanii jechuudha. Inni tokko fi inni dhumaa rifeensa keessan guddina kan dhowwu xiyyoosaa irraa kukkutuun dirqama keessan. Viidiyoo kanatti aanee jirurraa argachuu dandeessu. Rifeensa keessan tokko kan guddina dhowwu irraa kukkutuun dirqama keessan xiyyoonsaa irraa ciccituu qaba jechuudha. Yerootti ji'a 4 ta'e ji'a 6 ta'e akkasittiin irraatii kukkutuun lakkuu qabaachuu danda'a. Yookaan immoo jajjabaatee rifeensa keenya bakka yookaan hundeetiin kan buqqisu tokko caafisaati waan ta'eef caafisaallee irraa kukkutuu yerootti kunuunsu bakka kunuunsa kennuu seera qabeessaan yaadaan qalbiin ofsaan kunuunsa kan kennitan yoo ta'e rifeensi keessan yeroo gabaabaatti ji'a 2, ji'a 3, ji'a 6 keessatti waaw kana jedhee isinitti himuu hin danda'u. Rifeensa bareedaa qabaachuun dirqama keessanii warri irra keessa laaltanii yaada kennitan yaada faallaa kennaa jirtan keessa galaatii maal akka ta'e ka'umsi isaa eessa akka dhufe adda baafachuun dirqama keessanii waaw baay'ee namatti tola. Kun akka kanaatti ofirratti hojjechaa jechuudha. Kan erga miicee guyyaa 4ffaadha. Har'a guyyaa 4ffaadha. Rifeensa koo kana miicuu akkuma yeroo hunda isiniin jedhu viidiyoo kanatti aanee jiru gadi buutanii daawwachuu dandeessu. Torbeetti yeroo tokko nama kamiifuu ta'a jedhee kanaan itti amanuuf irraa ka'ee torbeetti yeroo tokko kan miicanii yoo ta'e isa booddee guyyaa 2ttis ta'e guyyaa 3ttis ta'e ofii keessan irratti kan hojjetattanidha yoo ta'e rifeensi keessan saffisaan dabalaa jijjiiramaa dheerachaa waaw ta'a ufaa jechuudha. Kanaaf daawwattoota tokko akkuma asirratti argaa jirtanii kun haala kanaan xumureetiin jira. Har'a kana sana yoo gootan rifeensi keessan dheerataa osoo hin taane noormaali waan mana keessan jirurraa akka kanaatti itti fayyadamtanii yoo ta'e rifeensi keessanii ni bareedaa ni dheerataa ni guddataa ni jijjiiramaa kan jedhu viidiyoon ani isinii qabadhee dhufe hagammatti wajjin turtanii fi hedduu galatoomaa daawwattoota koo baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja. Chaanala kana subscribe godhaa jajjabeessaa wal jajjabeessaa bakka gaarummaan jirutti wal bira dhaabbadhaa bakka dogoggorri jirutti immoo wal gosuun yaada keessan waliif qoodaa kun akkas miti kuni kanaa kuni sanaa jechuun wal gorsaa isiniin jechuufi kunoo kana fakkaata jechuudha. Waa baay'ee namatti tola isinillee akkasuma akka koosoo taatanii kan jedhu viidiyoo kana kan isin qaqqabsiisutti jiru baay'ee namatti tola. As kanatti feelingiin jiru kana isinitti himuu hin danda'u. Viidiyoo birootiin